Dhiifama guddaa hordoftoota kiyyaa warroonni samoona kana badda jettanii gara keessaatiin dhufaa nagaafataa jirtan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Har'a immoo kunoo dhugaa dubbachuuf boqonnaayyuun fudhanne karaa deemaa ture jechuudha. Dura karaa irra ture. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha dhiifama guddaa isin irraa baduu kiyyaaf dhugaa dubbachuuf egaa sagantaa wayiitu ture asallaa deeme achumaan immoo tuka sagantii jillee asallama ta'ee maazarii birarree achumaan goore jechuudha. Maazariin ganna dhiisuu diddee wallahi dhiifama guddaa isiniin jedha waan isin irraa badeefi saniif malee waan biraatiif miti achii galeennan boqonnaa takkan fudhannee kunoo kallattimaan gara hojii kiyyaatti deebi'e jechuudha. Hordoftoota kiyya warroonni masoobiin ayee jettan masoobiin hedduu baay'eedha jechuudha. Gatiin isallee baay'inna kana keessaa guddaaf xiqqaa jiddu galeessa wodha irratti hundaa'e jechuudha. Egaa hadha gabaa oolesan keessaa immoo gara manaatti isin deebisa. Warroonni meeshaa barbaadan meeshaa babbareedatu seenee jira jechuudha. Meeshaa babbareeda bitee har'aan tana viidiyoo kunoo isinii gadhiise. Kun viidiyoo illee miti garuu namoonni hedduu WhatsApp irraa waan na gaggaafataa jirtaniif jecha hin banne afshir isiniin jedha. Sababa deef illee akkuma dura isiniin jedhe sanii kanaaf har'a gatii meeshaalee jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana akkuma isin wanni jettaniif gadhiisaa jira kolbatti inshaallah rabbi jedhee burraa eegalee isiniif waraaba. Warroonni meeshaa na biraa qabdan akka hubattan abdiin qaba torbee kana keessa jechuudha. Isiniif hin waraabne viidiyoo dhiifama guddaa akka tasaa ta'ee sagantaatu ture saniif deemee isiniin jedha. Egaa deemee guyyaa 3-4 akka saniif hin galle akkuma galan immoo kunoo meeshaa babbareeda bitee jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf dhiifama isiniin jecha akkuma argaa jirtan kana maashaallah sufraa hedduu takka natti tole. Sufraa gammaa bite keessa sufraa kana baay'ee takka jaaladheera. Akkasumallee warroonni sufraa kanneen bitataa jirtan waan takka asirratti isiniin jechuun barbaada. Maaliin yoo jettan sufraan kun yeroo sagantaa qabdan yeroo iidaa yeroo ayyaana garagaraatti fi akkasumas yeroo sagantaa qabdan malee noormaalii mana keessa isiniin fayyada garuu dafee isin jalaa baadanii beektan jedhee yaada. Warroonni immoo calaltuu bishaanii kana nagaafattan kunoo har'aan tana nama tokkoof bite calaltuu kana. Egaa isinillee ajajachuu dandeettanii leetira 18 leetira 20 akkas leetiraan jira. Warroonni kaan jechuun akka mana kiyyaa sun hedduu takka qaala'ee jira jechuudha. Amma kanaaf isa bitachuu dandeettanii isa kana bitachuu dandeettanii biraddisti disii sanallee abbaa torbaa isii tana isiniif wayyaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa warroonni baaldii tana jaalattan immoo baaldiin kun tokkoffaaf lammaffaa qabaasan beekuu qabdanii dhiifama guddaa viidiyoo kana ammoo waraabee gargar jechuudha. Namni baay'ee WhatsApp irra sagalee waan natti ergeef jecha hin banne ni jira jechumaaf waraabee malee kolbatti waraabutti hin jiru. Egaa baaldiin kana immoo saafallee keessa fakkaatu maashaallah tabarakalla natti bareedee jennaan biteefi jira. Kunoo baaldiin kun leetira qabaa leetira 20 leetira 10 leetira 8 qaba jechuudha. Didiqqolleen jirti ka barbaree shiroo uumamatti naqatuu dandeettanii maashaallah meeshaa babbareeda. Distiin kun sadiinuu fidee bitee jira nama tokkoof distii sadiinuu tokko keessa jira. Lakkoofsa 2 ta dhumarraa distiin tun isiin dhumata gubbaa tana jechuudha. Inshaallah viidiyoo irratti sirriitti bal'inaan isinitti agarsiisa. Amma akkuma isin tasgabbooftaniif jechuudha hordoftoota kiyya itti aansee masoobii tana maashaallah jiddu galeetti jechuudha. Guddallee miti garmalee xiqqaa miti maashaallah bareeda. Itti aansee as biratti gamalaan hundi isaatu kanatti dacha'ee jira. Gamalaan irbee hin jiru gabaa marrattuun agarre tokkichumaayyuu. Kadaabboo kunis kunoo kana fakkaata innillee hodhaa garagaraatiin hodhaa garaa keessa fa'a madaabaraa adii godhanii gubbaa isaa fa'a akkana godhan beektanii ol qabdanii qaqqabdanii ilaaltan malee hodha irratti hundaa'a maallaqni isaa xiqqeennaaf guddina irratti illee ni hundaa'a. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kee distii kana abbaa torbaatti deebisee jira. Abbaa shanii san bitutti hin jiru hin rabba'u waan ta'eef birri xiqqoof jecha isa bittanii booda nama ajiifatuun qabdanii. Itti aansee masoobii gubbarraa kana gara biyya biraa deema jechuudha. Kana barbaada ta'e eelee xiqqoodhaan jettee kana biteefi jira. Eelee waasee saniif jechuudha. Masoobiin sun xiqqishuu takka jechuudha. Viidiyoo irratti guddaa tarii isiniif fakkaatu danda'anitti. Guddaan isallee ni jira garuu isiin biyya achi biyya Ameerikaa waan ta'eef eelee miti. Eelee xiqqoo waasee san waan ta'eef xiqqoo bitinaan jette. Sufraa kanarratti sufraa kana warri bitataa jirtan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Sufraa biraa yoo bitattan malee kuni Gizee mara yoo walwaltan bishaan keessa seena jechuudha. Isin jalaa tabalashaa yeroo sagantaa qofaaf osoo fayyadamtanii kun yaada kiyyaa dhiifama yogguu balleesse walumaa galatti sufraa biraa isin barbaachisa jechuudha. Kan mana keessa fayyadamtan itti aansee maanqorqoraan tun maanqorqoraa tokkoffaa taate gatiin isallee kan hin luttiin dhufu leetira 5 illee jira leetira 3 illee jira. Wanti meeshaa keessa kaa'atan kun illee kun saaxaraan kun isa guddaa fi xiqqaatti illee bitee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana viidiyoo har'a kan inni isinitti agarsiisaa jiru.
akka isin tasgabbooftan akkasumallee warroonni keessan na gaafattan hedduutu akka isin jaaladhe isin kabaja hordoftoota kiyya jechuudha warri quwana qabaattan. Distii hafuuraa kanallee leetira qabaa maallaqni isaa leetira irratti hundaayaa isiniin jedha wallaahi kana caalaa homaa isinii godhuu hin danda'u. Meeshaan hundi isaatu kooppii qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha hadha hedduu akka lafa marii distii abbaa seeraamikaa san dhabee jechuudha. Distii seeraamikaa warri bitataa jirtan of eeggannoo guddaa godhaa. Isa ta'ee kooppiin dhufee jira amma yeroo ammaan tana jechuudha. Kanaaf irraa of eeggannoo godha. Isuma fakkaata garuu kooppiidha garaagarummaa qarshii 3,000 qarshii 2,000 jira jechuudha. Namni beekoo ta'e malee an ammaan tana viidiyoo torbee kana san durallee gadi hin dhiisne akka gaariitti maaliif distii san eegaa ture jechuudha. Ajjee agammallee hin dhufne meeshaan baay'een kanamaa sababa distii sanii na biratti hafaa jira jechuudha. Injiru finfinnellee hinjiru jedhanii kanaaf of eeggannoo godhaa jechuu barbaadeeti. Egaa itti aansee rakabooti geengoo tanallee yeroo lammaffaa yeroo sadaffaaf bitutti jira. Sufraa isii kun sufraa kanneen keessa jira ka duraa sanniin keessa jechuudha hordoftoota kiyyaa. Itti aansee isaaniiwwan tanallee tiriiwwan tanallee akka haaraatti bitee maandajaa ifaa tanniin illee hunda isaatu meeshaan kun babbareeda. Meeshaa kanneen keessaa meeshaa bareeda jedheetiin ani isinitti jijjiiree jira amma. Fakkeenyaaf distii abbaa 5 san abbaa 7 bitaa jira jechuudha isii dhiisee jira. Abbaa 7 tana wayyaa jajjaballee qaba of keessa didiqqallee qaba akkasumas distii sanirra diqqoo wayyaa qaba jechuudha. Namni humni keessan isin ga'e distii abbaa 10,000 osoo bitattanii abbaa 9,000 8,500 distiin babbareedni isaanii garuu yeroo maratti hojjetamu jechuudha. Kun abbaa 7 kun gugurdaallee qaba didiqqallee qaba yeroo kamuu yeroo muddama warqaatanii itti hojjetuu dandeettan jechuudha akka yaada kiyyaatti. Kunis gadi aanaa ta'ee garuu gadi aanaa sanniin keessaa kuni bareeda isiniin jedha. Maaxaarraa kan ammoo nama baay'ee na gaafate calaltuu bishaan dhibbiibdu adaamaa keessa yoo jiraattan keessattuu wallaahi maaxaaraan isin barbaachisa kijibuuf osoo hin taane ani bishaan adaamaa ilkaan kiinarraa fixee jira jechuudha dhugaa isinitti hima. Maaliif jennaan ani dhaloonni kiyya asallaadha bishaan asallaa ni beektan hedduu takka qorra adaamaa kana fayyadamaa gizee turetti osoo calaltuu hin bitan ture jechuudha. Ilkaan kiyya hedduu takka na miidhee isiniin jedha isin barbaachisa guddaa isa yoo dadhabdan diqqoo tana bitadhaa isiniin jedha. Sufraa kan ammallee deebi'ee kan isinitti himuuf kun yeroo qophii hedduu takka kwaalitii fi hedduu takka nama hawwata. Ijookii warqaammaa hojii yeroo dhiyeessaa yeroo iidaa bareedaadha garuu biratti ka biraa isin barbaachisa jechuudha bishaan keessa seena waan ta'eef yeroo biraa. Egaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa distii kana akkuma jiru isiniin jedha distii kana diqqoodhumaallee bitee jira hadha viidiyoo inshaallah rabbi nagaan nu bulchu ganama isiniif waraaba. Egaa kana hundi keessanuu akka wanni hin jenneef isinii gadhiisaa jira jechuudha hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qaba. Saaniiwwan tanallee irra deebiidhaan bitee jira 3 hundasiitu. Maashaallah ittoo garagaraatiif ni fayyaddi. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture hordoftoota kiyya gatii isinitti nimne dhiifama guddaa muddamaan waraabaa jechuudha osoo gaduu taa'ee hafuura hin baafatin. Maaliif jennaan namni ni yaaddaa dhugaadhaan ni hubadhaa keessattuu namoonni maallaqa kanatti ergatan saniif bade guutuu viidiyoo gatii isaa hojii ganama isiniif waraabaa halkan gaarii keessa naa bulaa viidiyoo laayikii godhaa.